Video har'a keessatti bilbila harka keenya jiru qofaan akkamitti YouTube jalqabuu akkaataatti dandeenyuun isinitti agarsiisa. Baay'een keenya YouTube jalqabuudhaaf ni yaadna ni karoorsina. Garuu yeroo baay'ee wantoonni danqaa nutti ta'an jiru. YouTube jalqabuudhaaf video editing sirriitti danda'uun qaba. Kaamera quality qabaachuun qaba, studio gaarii qabaachuun qaba jettanii yaaddu. Garuu YouTube jalqabuudhaaf kana hunda qabaachuun dirqama miti. Ani yeroo YouTube jalqabu bilbilli ana harkaa qabu ture, bilbila harka koo irratti argitan kana yookaan immoo Tecno Spark 8 ture. Isumaan video waraabee upload gochaa ture. Haga subscription kuma 10 guututtis isu bilbiluma kanaanin video waraabee gadhiisaa ture. Kanaafiyyuu bilbila harka keenya jiruun akkamitti YouTube jalqabuu akkaataatti dandeenyu akkasumas immoo qarshii irraa hojjechuu akkaataatti dandeenyu step by step isinitti agarsiisa. Dhuma video kana irratti immoo trainingii namoota 10f ijoollee YouTube jalqabuu barbaadaniif trainingii guyyoota 10f turu kanan qopheessee jira. Trainingii sana akkamitti join gochuu akkaataatti dandeessa dhuma video kana irratti isinitti hima. Haga xumuraatti na wajjin tura. YouTube jalqabuudhaaf wantoota gurguddoo afurtu barbaachisa. Inni jalqabaa niche and category dhama. Niche jechuun YouTube irratti topic ittiin hojjennu jechuudha. Yeroo YouTube hojjettan keessatti topic kamirattidha YouTube kan hojjettan. Waa'ee teknooloojiiti moo, waa'ee barumsaati moo, waa'ee aadaati moo, waa'ee ispoortiiti moo isa kana jalqaba irratti addaan baasuun dirqamaadha jechuudha. Erga isa kana addaan baastanii booda immoo category filadhu. Niche filattan sana osoo fuula keessaniin agarsiisiin video image garaagaraa fayyadamuudhaan hojjettu moo fuula keessan agarsiisaa head talkingidhaan hojjettu. Isa kanas addaan baasuun dirqamaadha jechuudha YouTube hojjechuudhaaf jechuudha. Niche akkaataatti filattan salphisee tokko yoo isinitti himu niche jechuun topiikii irratti hojjettan jechuudha. Tokkoffaa irratti wanta jaallattan osoo hojjettanii baay'ee gaariidha YouTube irratti jechuudha. Wanta jaallattan yoo hojjettan namoonni isin fudhatu isinis daandii dheeraa YouTube irratti hojjechuu dandeessu jechuudha. Inni lammaffaan immoo audience wanti barbaadu. Namoonni maal ilaaluu barbaadu? Waa'ee maal ilaaluu jaallatu? Isa kana addaan baasuun dirqamaadha jechuudha. Inni sadaffaan wanta dandeessan yoo hojjettan more successful ta'uu dandeessu jechuudha. Niche immoo karaa lama filachuu dandeessu. Tokkoffaa irratti afaanota biraarraa like afaan Amaariffaa, afaan Ingiliffaarraa ilaaltanii niche afaan Oromootiin hin hojjetamne afaan kan biraarraa fiddanii afaan Oromoodhaan hojjechuu ni dandeessu. Tokkoffaan isa kanadha. Inni lammaffaan immoo ChatGPT Gemini gaafatanii nicheewwan babbareedaatiin naa kenni jettanii niche inni isinii kenne fiddanii afaan Oromoodhaan hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Tokkoffaa irratti YouTube jalqabuudhaaf niche fi categoriin wanta baay'ee murteessaadha. Inni lammaffaan immoo basic video editing skill qabaachuun baay'ee gaariidha jechuudha. YouTube irratti video editing ammatee dandeettii isaa qabaachuun dirqamaadha jechuudha. Video edit gochuun dandeessa yoo ta'e hamma YouTube irra dhaqanii video editing full course jettanii yoo search gootan viidiyoowwan 1000tti lakkaa'aman argachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafiyyuu YouTube irra dhaqaatii video editing full course jedhaati search godha achirraa video editing baradhaa then YouTube jalqabuu ni dandeessu jechuudha. Inni sadaffaan thumbnail design dha. Thumbnail design jechuun osoo YouTube kana click hin godhitu video kana click hin godhini suura jalqaba irratti argitanii jechuudha. Inni namni YouTube keessan akka click godhuu fi gahee guddaa taphata jechuudha. Isa kana thumbnail design karaa lamaan hojjechuu ni dandeessu. Tokkoffaa irratti kanneen akka applicationeewwan Pixart, Canva, Adobe warreen jedhaman irratti ofii keessanii thumbnail design gochuu ni dandeessu. Inni lammaffaan immoo ChatGPT Gemini yeroo ammaa kanatti thumbnail design ajaa'ibaa hojjechaa jiru. Kanaafiyyuu video akkasiin hojjedhe kanaafiyyuu thumbnail akkasinaaf hojjedhu yoo jettanii ChatGPT Gemini gaafattanii Gemini thumbnail ajaa'ibaa isiniif hojjechuu ni danda'a jechuudha. Inni kan biraa audio designidha jechuun sagalee kan ittiin waraabdan jechuudha video. Karaa lamaanii sagalee keessa waraabuu dandeessu. Tokkoffaa irratti maayikii fayyadamuudhaan sagalee keessa waraabuu dandeessu. Yommuu maayikii hin qabdan yoo ta'e yookaan immoo qarshii ittiin maayikii bitattanii qabdan yoo ta'e bilbila harka keessan jiruun sagalee ajaa'ibaa waraabuu dandeessu jechuudha. Ani amma istiin maayikiin qabu garuu bilbila kootiin waraaba bilbilli koo sagalee quality qabu naa baasaa jechuudha. So yeroo ammaa kanatti bilbiloonni jiran smartphone amma jiran sagalee qulqullina kennu. So akka maayikiitti bilbila keessan fayyadamuu ni dandeessu. Akkasumas immoo appilikeeshiniiwwan warra kaan Auphonic, Adobe Podcast warreen jedhaman jiru appilikeeshinoota sana fayyadamuun sagalee keessan quality isaa ol kaasuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafiyyuu wantoota kana afran beeknan wantoota kana afran qabaannaan salphaatti YouTube jalqabuu ni dandeessu. Wanta isin dhorku hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu YouTube wantoota amma isinitti hime kanaaf salphaatti YouTube jalqabuu ni dandeessu.
akkuma jalqaba isinitti himi tireeningii guyyaa 10 turu ijoollee haaraa yuutuubii jalqabuu barbaadaniif tireeningii guyyaa 10 turu kan hin qopheessee jira. Tireeningii sana keessatti beezik viidiyoo editingii akkasumas immoo tambineeliin akkamitti akka hojjetamu oodiyoodhaaf appilikeeshiniiwwan nu barbaachisan akkasumas immoo niichiiwwan baay'ee barbaachisoo ta'an kan isiniif qopheessee jira. So tireeningii kanatti hirmaachuudhaaf Telegram channel keenya irratti full info waan isinii kaa'ee jiruuf Telegram channel keenya irra seentanii full info akkamitti tireeningii kana hirmaachuu akkaataa dandeessan achirraan argachuu ni dandeessu. Maateriyaali ani fayyadamu hundumaa isaa achirratti share isiniif godha. So ijoolleen tireeningii kana galmaa'uu barbaadan Telegram irratti kontaantii na godha. Haga xumuraatti waan wajjin turtaniif thank you. Viidiyoo itti aanutti wal agarruutti nagaatti.